Akkam jirtu kabajamtoota keeyyaa baga jiraattan ani haa jiraadhu isiniin jecha tibbana kana waa'ee garaagarummaa baandii fi hawwisoo ibsa gabaabaa isaa hubannoo akka argattan jedhee isinii fi qooduun koo ni yaadatama. Kanuma bu'uureeffachuudhaaf karaa keessaatiin illee karaa bilbila toora bilbila kiyyaatiin illee akkasumas komentii kiyya irratti illee gaafii adda addaa naaf dhiyeessuu keessan ni yaadatama. Gaafiiwwan naaf dhiyeessitan keessaa baay'inni isaa gaafiin keessan kan wal fakkaatu waan ta'eef kana keessaa gaafii lamaan tokko irratti ibsa gabaabaa isiniif kennuudhaaf kan har'a toora TikTok kooti irratti dhiyaadheef innis gaafiin tokkoffaan baandiin kanaan dura baandii ta'ee hundaa'ee hojjechaa kan jiru gama hawwisootti gadaadee bu'u kan jedhamu kun isin akka ogeessaatitti maal ibsa maal itti kennitanii akkamitti ilaaltanii akka ogeessa tokkootitti kan jedhamudha. Itti aansee immoo aartiin Oromoo kun garamitti deemaa jira? Maaltu isa mudataa jira? Bifa amma haaromsa aadaa jedhamee haaromsa aadaatiin ol qabatee baandiin kanaan dura hundaa'e gara hawwisootti akka gadi deebi'u baandiin jedhamee sadarkaan adda addaa itti kennamaa jira. Kanarratti immoo akka ogeessatti maal jettuu jettanii gaafii naaf dhiyeessitanii fi tokkoffarratti baandiin tokko jalqaba gaafa hundaa'u ulaagaa mataa isaa qaba. Adeemsa mataa isaa qaba. Adeemsa sani ulaagaa inni guuttachuu qabu guuttatee akka hundaa'u barbaachisaadha. Kanarratti immoo ogeessonni biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa baandii kana hundeessuu irratti illee akkasumatti immoo baandiin kun ulaagaa isaa barbaachisu baandummaa isaa kennisiisu guuttatee erga hundaa'een booda duubatti gaddeebi'ee hawwisoodha wanti isa jechi hawwisootti isa gaddeebisu tokkollee kan hin jirre ta'uu isaa jala sararee ibsuun barbaada jechuudha. Sababbi isaa baandooleen amma fakkeenyaaf karra shanan irra jiran hawwisootti gaddeebi'u jedhamaa jira. Isin immoo akka ogeessaatti akkamiin laaltanii jedhamee gaafiin achi keessatti illee ka'ee jira waan ta'eef gaafiin kun baandiin karra shanan irra jiranii bulchiinsa magaalaa Shaggar karra shanan irra jiranii baandii sadarkaa durumaayyuu sadarkaa isaa eeggatee ulaagaa isaa guuttatee fakkeenyaaf baandii sabbataa yoo fudhanne baandii shanan gadaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii yoo fudhanne baandii Urjii Adaamaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa yoo fudhanne baandii Odaanabee kan Bishooftuu yoo fudhanne baandii Jahan Galaan kan bulchiinsa kutaa magaalaa Galaan yoo fudhanne baandii Sulultaa yoo fudhanne baandii Burqaa Burraayyuu bulchiinsa magaalaa Burraayyuu yoo fudhanne baandiin karra shananirra jiran kunniin jalqabumayyuu gaafa hundaa'an baandii sadarkaa isaa eeggate ogeessota biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin mirkanaa'ee baandummaan isaa baandii guddaa ta'uu isaa baandii sadarkaa olaanaa ta'uu isaa mirkanaa'ee kan kennameef jechuudha. Baandiin kun bakka hanqinni jiru yoo jiraate humna ogeessaa yoo qabaate hanqina humna ogeessaa yoo qabaate hanqina meeshaa muuziqaa yoo qabaate qaamni ilaallatu isa guutee fi baandiin sun cimee hir'uu tokko malee akka itti fufu taasisa malee baandiin kanaan dura beekamtii kennamee fi karaa biiroo aadaa fi turizimiitiin hundaa'ee beekamtii kennamee fi baandiidha jedhameetiin hundaa'e kun sababbummaan inni hawwisootti gaddeebi'uuf tokkollee kan hin jirre ta'uu jala sararee isini kaasuu barbaada. Karaa biraatiin immoo baandiin kana hommuu hundaa'u ulaagaan isaa laallameeti. Ulaagaa isaa laallamee akkuma jedhamu tokkoffaa humni ogeessaa inni qabu garee gareedhaan jechuun garee weellisaa jira, gareen muuziqeessaa jira, gareen tiyaatiraa diraamaa jira, gareen shubbistootaa jira. Kun walitti qindaa'ee humna isaa koordineetara mataa isaa yookiin qindeessaa mataa isaa qabaatee iddoo shaakallii gahaa fakkeenyaaf sabbaandi sabbata yoo fudhanne meeshaan saawundi sisteemii isaati saawundi sisteemii dijitaala ta'eera jechuudha.
dijitaala ta'ee yeroo ammaatitti baandooleen gurguddoon akka dhuunfaan jiran qabanii olitti kan hidhatee qabu jechuudha. Kana irratti cimsuudha malee baandii kana immoo hawwisootti gad deebisuu jechuun ilaalcha akkamii akka ta'e ani naaf galuu hin danda'u, garuu hin danda'amu jechuudhaan hin danda'amu. Akka bulchiinsa magaalaa Shaggaritti magaalaan Shaggar illee hawwisootti gad deebisee baandii kana gama hawwisoo gad deebisuu kaayyoo akkasitti hin qabu. Wanna akkasitti godhuufis hin kaayeffanne minumaayyuu bulchiinsi magaalaa Shaggar caasaa isa madaalu caaseffama baandii karra shanan irra jiru madaaluuf akkasumas baandii kutaalee magaalaa shananii alatti hafan irratti illee bifa adda ta'een akka hundaa'uudha kan Shaggar kallattii qabatee itti deemaa jiru jechuudha. Biiroo Aadaaf Turizimii Oromiyaa irraa kan barbaachisu caasaa qofa jechuudha. Caasaa baandiin kun ittiin hundaa'uudha kan barbaachisu malee hawwisootti gad deebi'ee akka hawwisootitti tajaajila kenna kan jedhu akka Shaggaritti illee nuti kana dhageenyes hin qabnu hin beennus wanta beekamus hin jiru jechuudha. Kanaaf kuni akkanatti yoo hubatame barbaachisaadha. Karaa biraatiin immoo hawwisoo inni jedhamu hawwisoo jechuun maal jechuu akkuma dura isin ibsisan hawwisoon meeshaa tokko malee hundaayanii by the way ummanni sirboota daboonillee yeroo daboollee yeroo cidhaallee yeroo maalillee holga'ee sirbu hawwisoodha. Hawwisoon ka hawaasaati. Hawaasa keessa jira. Warra gurmaanii meeshaa tokko malee taphatan jechuudha. Karaa biraatitti sadarkaa aanaatti sadarkaa gandaatti gurmaanii dibbee masiinqoo meeshaa aadaatiin gurmaanii warra ijaaramanii mindaa tokko malee yookiin qaxarrii tokko malee hojjetaniira jechuudha. Kana sirra akkasitti hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hawwisoo kan jedhamu isa akkanaati malee isa hidhannoodhaan isa immoo caaseffamaan hundaa'ee ogeessi beekamaa beeksisni bahee dorgomii saniin mo'atee ulaagaa san guutee qacarameetiin baandii ta'eetiin hundaa'e kun gonkumaa sababbiin tokkollee hawwisootti gad deebi'uuf tokkollee hin jiru jechuudha. Hin jiru jechuudha. Kuni Biiroon Aadaaf Turizimii Oromiyaa illee kan irratti hojjechaa jiru jechuudha. Haa ta'u malee tibbana baandiin karra shananii irraa gama hawwisootti gadi deebi'a. Baandii sadarkaa tokkoffaa magaalaa Shaggarii hin dhaabataa kan jedhu. Baandiin magaalaa Shaggarri bulchiinsa magaalaa Shaggaritti akka magaalaa Shaggaritti baandiin jabaan hin barbaachisa jedhee gaafii dhiyeesseen hundaa'aa jira malee baandoota karra shanan irra jiran hawwisootti gadi deebisee hawwisoo gadi deebisee isa laamsheessuuf miti. Kana sirriitti hubatamuu kan irra jiraatu jechuudha. Kanaaf akka hubannoo kootitti akkas waan ta'eef inumaayyuu Oromiyaa keessatti baandiin kumaatamaan nu barbaachisa. Baandii hin qabnu, baandii muraasa qabna nu barbaachisa. Bifa kanatti osoo ilaallamee kan jedhu qaba waan ta'eef kanatti akka ogummaa akka ogeessaa tokkotti kana ibsuun barbaada. Karaa biraatiin immoo aartiin Oromoo garamitti deemaa jira? Maal akkam ta'aa jira kan jedhuu fi aartiin Oromoo tokko gahee ogeessaa, gahee beektota kennaa, gahee hayyoota aartii keessatti muuxannoo gahaa qabaniin ammas utubamee deemuun dirqama jechuudha. Bakka rakkoon jirutti Biiroo Waajjira Aadaaf Turizimii wajjin ta'uudhaan akka sirraa'u bakka immoo cimuu qabutti akka cimu bakka kan cimu immoo akka tattaafatu taasisuun hankeenya gahee keenya waan ta'eef kanaaf aartiin Oromoo garamitti deemaa jira, eessatti deemaa jira kan jedhamu kanaaf deebiin ani qabu akka kiyyatti akka ogeessa tokko deebii ani qabu nuti gara itti deemu daandii itti deemu akkamitti akka deemu falli numa bira jira jechuudha. Falli numa bira jira. Numa aartistootuma bira nu ogeessotuma bira jira jechuudha. Sadarkaa baandii kanaa sadarkaa aartii kanaa guddisuu kan danda'u nu ajjeesus kan kuffisuus kan danda'u nu jechuudha. Nuti hoo cimne nuti hoo jabaanne aartiin keenya sadarkaa guddarratti sadarkaa biyyoolessaa irra darbee sadarkaa idil addunyaa ta'ee industirii jabaa akka ta'uu danda'u kan godhu nu waan ta'eef kanaaf aartiin keenya garasitti deemuu qaba. So garatti itti deeme kan jedhu yaada qabaa fi ammallee taanaan yaanni jiru hoo jiraate tasgabboofnee mariidhaaf marabbaadhaan bakka rakkinni jiru walitti himnee hooli ijaarree aartii keenya galma naageenyu isiniin jedha. Waraabulaa.